Yaa jamaa namni kamiyyuu viidiyoo kana nagaafachaa turtanii ata umale namni kamiyyuu dirqama fayyadamuu qaba. An yuutuubarri tokko waan jarri irraa hanqisanii barsiisan an guutummaatti isinii barsiisa. Viidiyoo fi suuraa haala feetaniin yoo feetan suuraa keessan achi of isinitti harkisee addeebisuu, yoo feetan viidiyoo keessan akka viidiyoo kiyya jechuun awwaa hedduu irraa hanqisee hojjetaan jira. Maaliif gatii kan baromsaa ta'e jennaan. Viidiyoo fi suuraa akkamitti edit yookiin qanabaabbaruu jechuun qanabaabbaratanii. Tokkoffaa jalqaba irratti suuruma keessan osoo gama viidiyoon dabarfateen fakkeenyaaf istoorii godhachuudhaaf, istoorii waatsaappii, istoorii feesbuukaa, tiktookii irra gadhiifachuudhaaf sirbitan sirbaa edit gochuu yookiin qanabaabbarachuudhaaf har'a garuu an suuraan isin agarsiisa. Viidiyoo isa itti agarsiisa. Maaliif namoonni hedduun waa yuutuubii hin dalagneef warra suuraa afaan agarsiisa. Amma kaayina maastaran isin agartanu kuni waan buufattan cufaayyuu gubaasin waan akka isiniin fayyadu kaayina maastar kana fayyada waan tokkitti kana qofa. Kaayina maastar isin agartanu kuni pilaastora jala hin jiru. Pilaastora inni ija pilaastora jala jiru isaa gizee isin xumurtanii hojjettanii kaatanii qubee saabaasa. Qubee kaa akkasin kaayina maastariin mul'isa jechuudha hin bareedu. Ani immoo isa kana telegiraama kiyya jalan isin kaa. Telegiraama kiyya mee isin agarsiisa kotta. Namni kamiyyuu yuutuubii jala gizee galtan kommentiidhuma bakkuma kommentii namaa barreessitan jala gasseenaa achi jala isinii kaa liinkii telegiraama kanaa kommentiidhuma yoo feetan dibkirishinii isin agarsiisan jira yoo feetan kommentii majala gizee viidiyoo kiyya ilaaltanii kommentii magaxxuxanii majala seentanii bakkuma kommentii namaa barreessitan galatoomii maal jettan sana achuma xuxxanii liinkii telegiraama kana fudhattanii iftanii asirraa buufattan gama jalaa kanarraa buufattan kaayina maastar kana jechuudha. Inni pilaastora buufattanus numa ta'a garuu qubee kaa ofirraa qaba bakka kanatti qubee kaa ofirraa qaba bakka viidiyoo waraabdanutti. Kanaafuu inni hin bareedu jechuudha. Mee amma kaayina maastar keessa inni waliin ilaallaa gizee dhuftan asirratti jooyin godhadhaa namni hin jiru dhimma 970 qofaa jooyin godhadhaa maaliif asirratti waan ta'e gadhiisa waan ta'e naan aappii baay'ee bikaame kaayina maastara seennu mee kaayina maastarii keessaa seennu jalliseen isin agarsiisa gaa amma akkan isinitti mul'atutti jechuudha buleewwan kaayina maastar akkanatti isiniin fidu an duuba deebi'een isin agarsiisa. Kaayina maastar akkanatti isinii fida. Ana amma viidiyoon hojjedhe irraa afaan guba malee viidiyoon hojjedhe kun. Kaayina maastar gizee akkanatti fide isin bakka eda'uu kireetinee kana xuxxani bakka eda'uu kana xuxxani hin beektani kana. Akkeessa kun hundinuu afur tuqaa sadii tokko tuqaa afur instagiraama kana meseenjera kana sagal tuqaa 16 isa kan bas cufa kanaayyuu ittiin fayyadamtanu isin. Yaani yoo feetan fayyadamtani garuu viidiyoon nama kamiyyuu warri viidiyoo hojjetu cufsisaayyuu 16 tuqaa 9 isa diimaan irra jiru kana irratti hojjeta. Kanaafuu isa irra gadi dhooftan akkasitti. Bakka neewu jettu gama harka bitaa xuxxani. Isinii ta'e akkanatti isinii fida. Gizee akkanatti isinii fide jalqaba isin wanni isin tuquu qabdan akkasitti hubadhaa. Bakka wanni isin tuqxanii fudhachuu qabdan maali yoo jettanii jalqaba isin wanna kana tuquu qabdan kunoo bakka xiyya isin itti qabe kana bakka mallattoo footoo mallattoo gaalaarii kana jechuudha. Bakka xiyya itti qabame kana tuqxanii waggaa takkaaf. Maaliif baagiraawundii fudhanna amma nuti akka inni suuraa keessan isinii bareechuufani. Kana keessaa fedhii keessanii adii gurraacha diimaa bifa feetan fudhattani adii fudhattan seera caalaadha wanna feetan fudhattan kana keessaa ifa isiniif ta'a. An amma yoon kana keessaa tokko fudhadhe irratti kan biraan fidee galcha malee kanatti fayyadamuuf miti. Kanaafuu adiin fudhadha. Isin immoo yoo irratti galchuu dhiiftan kana qofarratti hojjechuu hin dandeessani. Kana qofarratti yoo feetanii immoo kana duubatti dhiiftanii irraa deebitanii yoo kana dhiiftan immoo fakkeenyaaf dhiifama. Yoo feetan immoo jechuudha. Kana keessaa kan feetan irratti qofa hojjechuudhaaf jechuudha. Asirratti qofa hojjechuudhaaf. Duuba isaa yoo waa galchuu dhiiftan. Anamma adiin filadha amma. Adiin filadha. Duuba isaa waa galchuu jedheetani. Xayyib yoo naan taane immoo amma adii filadheen jira. Yoo immoo kalariin kun naan taane eessa tuqeen jijjiirradha. Kunoo bakka maqasii cinaa gama adii mul'attu bakka maqasii cinaatti jechuudha. Maqasii cinaa isii jirtu kana isii an xiyya itti qabe kana akkas gad xuxxani. Akkanatti waggaa isinii fidee malkii feetan akkeessaa filattani. Amma mee diimaa irratti yoo ta'e malkii diimaa irratti dhaabattanii kunoo bakka raayitii kana raayitii isii kana dhooftani diimaa ta'eera. Diimaan naan ta'u yoo jedhe immoo ammas bakkatti man deebiseedha. Mee bifa daggalaa kana irratti hin godha magariisa kana irratti mee raayitii dhooftan ammoo naan ta'u kunis. Maaltu naa ta'ana adii irratti hin godhaan. Kana keessaa bifa feetan gootan bifa feetan
raayitii gootan immoo adii godheera miti ammaan raayitiitti mahandha adii ta'eera xayyib sila akkanatti dhufe miti fakkeenyaaf sila xiqqoo dhufe ifama sila akkanatti dhufe miti sana booda waggan akkanatti naa dhufe jira miti amma isuma adii kana raga dhooftani isin isa adii bakka diimaan jirtu kana bakka lakkoobsi diddiimtuun jirtu kana wantatti ma adii kana ralaa isii kana kana rukuttani gizeen akkanatti buleetti isinii fide ramiti wantatti ma qabdanii carafasi akkana harkifattani gara inni deemaa jiru kanatti duuma harkiftan qumaan qabdanii amma hin dabalattani daqiiqaan isaa kunoo asirratti sokondii daqiiqaa 23 jedha fakkeenyaaf sokondii 23 ta'u gizeen harkisu immoo lakkaa jira kunoo la sokondii daqiiqaa 23 fakkeenyaaf kana yoo sokondii 23 akkanatti lakkaa jira jechuudha argattanii miti akkanatti isiniif gala jechuudha gara hundaa'u lakkaa jira gara harki kiyya dhaqaaru kana lakkaa jira diimaa lakkaa jira inna siisa lakkaa jira jechuudha akkanatti sirreeffate amma tan dabaladha ishi achi kaataniitii akkasuma godhoftanii akkanatti deebiftanii sana booda qubumaan akka dabarsan wagga tokko jalqaba irratti deebi'uu qaba ifa isiniif ta'a obboleewwan jalqaba irratti deebi'uuf qaba waan tokko irratti hojjechuudhaaf jalqaba irratti deebisuu qabdani akkana irratti gara jalqabaa awwalaa irratti kun duwwaadha amma baay'ee amma kun duwwaadha baagiraawundii wayiin fida fakkeenyaaf baagiraawundii bakka isin fiddanu mee isin agarsiisa baagiraawundii jechuun wannuma babbareedduu jechuudha amma fakkeenyaaf mee isin agarsiisa kan cufti yoo akkasiniif galuuf obboleewwan kiyyaa baagiraawundii argachuu fi as keessa dhuftani viidiyoo kana namni sirriitti ilaalee waan hunda irraa barata dhuftanii gizee dhuftan bakka sagalee amma hin barreessan warri tokko yoo barreessuu isinii mijachuu ide bakka sagaleetiif kaameeraa argattan miti bakka sagalee kana akkana gadhuttani yoo amma dhiifama amma ani baagiraawundi jedheen itti hima yoo sagaleen dhagaamuu ide sin dhaggeeffattan isin baagiraawundi jedhee sagalee an dubbadhe gadi qabdanii sagalumaan dubbattani tayyib bakka gizeen baagiraawundi isin fide bakka itti kana tuqattanii bakka oolii dhiiftanii tayyib baagiraawundi naa fide jira amma baagiraawundi kana keessaa maaliin filadhame obboleewwan kiyyaa ifa isiniif ta'aa jira miti kana keessatti gaala isinis itti laa deemtanii amma kamirratti hojjedha amma fakkeenyaaf ani daggala kana keessatti hojjedhan jedhu oromiyaa kana keessatti akka fakkeenyaaf akka oromiyaa kanatti hojjedhan jedha isii duraa kana keessatti tayyib mee isa kana duraan isin barsiisan jira waan ta'e jennaan mee dhiifama mee kanuma biraa bareeddu isin barbaada tayyib midhaan kana keessatti hojjedha midhaan kana buufachuudhaaf immoo akkasuma gadi qaba gizee kana gadi qabdan bakka daawulood jettu kana bakka diimaa itti isinii qabe kana xuxxani bakka daawulood jiru kana xuxxani salaamu alaikum isiniif bu'ee jira ifa isiniif galee isa isiniif ta'e bu'ee jira keessaan baha kaayina maastar keessan seena amma kaayina maastar keessan seena obboleewwan kiyyaa kaayina maastar keessan seena hin jira amma isiniif ifa ta'a miti viidiyoo kiyyaa suutumaan laala yoo isinitti tanaa jedhee fakkeenyaaf ani gizeen suutaan isin barsiisuuf akka isinii galuufanii namni sardamu tokko namaaf hin galu gizee dhuftanii fakkeenyaaf kun of duuba deebi'ee jira amma of duuba deebi'ee jira kanaafuu lammatan dhaxxanu isa jalqabarra jiru kana ola gizee isin keessaa baatanii of duuba deebi'aa beektanii isa jalqaba kana yeroo kana tokkottan isa jalqabarra jechuudha bakka maatinaa deebi'eera tayyib bakka maatinaa deebi'eera miti mee baagiraawundii maan fidadhaa bakka leer jettu yookaan bakka anxiyyee isinitti qabe bakka darajaa 3 qabdu kana darajaa 3 bakka qabdu kana waan kaayina maastar danuudha anarra footoo keessan akkasiin qaramaa baratu sin agarsiisuu malee danuudha kana keessaa wallaahi viidiyoo 10 ittuun numu kanaafuu bakka isii kana xuxxani akkanatti gizee isin naannofte isii olii kana xuxxani isii gama miidiyaa jettu kana isii olii bakka anxiyyeetti qabe kana xuxxani amma gaalaarii keessan seensiseera gizee akkanatti seensisee obsitaniiti yesuutumaani bakka daawulood jettu barbaaddattani bakka daawulood isiin bakka daawulood itti buuti wantattiin mee bakka daawulood jedhu kan tuqame dhiifama mee achi keessaa tayyib gizee bakka daawulood xuxxanii akkamatti isinii dhufa jechuudha akkanatti isinii dhufa wagga inni akkanatti isinii dhufee jedhee jarri inni agarsiiftuu lama qaba
Inni gama lamaan xiyya qabu kuni akkana gargaggalcha olii gadi. Inni gama lamaan xiyya qabu kuni irruma qabdaniitu manaanii ta'in harka keessan akkanatti gargaggalcha olii gadi. Amma gargaggalchuu hin feene isii gadi isii xiyyi isii gad deebi'e kana akkana qabdanii harkiftan hamma inni guddatutti. Guddatee ifa isiniif ta'e guddatee jira. Xiqqoon ol buta gaamee. Xiqqoon ol buta. Eeyyuu akkanatti naa ta'e jira amma gaala. Amma akkanatti naa ta'e jira akka waan midhaan facaarutti. Ifa isinii ta'e bulaakoo. Gizee akkanatti fiddanii jettanii amma yoo akkanatti jiraate bakkatti midhaanii kana irratti jechuudha bakka isii amma footoo fiddan kana irratti gad xuxxani. Isa adii kana gal jiraate akkana gad xuxxani. Sana boo kana xuxxanii qabdanii akkuma silaa akkana harkiftani. Ifa isiniif ta'a. Yoo ifa isiniif ta'an irra deddeebi'aa laala akkana harkiftani. Ifa isiniif ta'a. Yoo akkana harkiftani akkas harkiftani. Akkasuma harkiftan quma keessaniin. Taayee wal qixxeeffadheera amma. Wal qixxaateera miti of duuban deebi'a. Dirqama of duuba deebi'u qabdan amma wal qixxaateera laammaala. Of duuban deebi'a amma jalqaba irratti jechuudha. Ifa isiniif ta'a. Taayee amma maaliin fidadha gaa amma suuraan fidadha. Mee walumaan dhannee suuraadhuma ijoollee shamarraa ta'u ijoollee dhiiraa ta'u feesbuuk irraan tokkuma buusa bakka fokkataatti yoo kakka'an hayyaa walumaan laallaga. Akka ifa isiniif ta'uufani yeroo kamiyyuu viidiyoo waraabu akka isiniif galuu barbaadetani obbolaa koo. Amma feesbuukuma keessaa suuruma namatti dhufeen buusan kan shamarraa kan dhiiraa ta'u kanuma na barbinatti fidee jarri kun gaafa geenye jiranii mee maqaatti barreessee barbaade dheefa qoyaa. Mee jaruma kanarratti buhaaraa viidiyoo keenya edit gooda. Mee jaruma kana isin agarsiisa amma buufadheen jira. Taayyeef mee gama duubaa deemna. Suuraa warra buufadhee kana akka maatti edit gochuu fi as keessa seentan isin. Wanni kuni isiniif baay'ee galuu qaba. Yeroo ilaaltanu jawaala wanna hunda barataa deemtani. Isa edit godhu qofaa miti. Waan hunda ilaaltani. Wanna isin dhibete hedduutu mul'ata keessatti jechuudha. Kanaafuu akkanatti jira miti kun gad harkifna amma bakka gaara haa xunnee cufasaa dudduubatti deebina. Ayoo cufasaa dudduubatti deebi'eera. Kanaafuu asirratti sila gaafa duraa isin barsiisan jira miti qubeeraa xuxxan isin barreeffatanii jirta waan ta'eef remove jedhee dhufeeraana. Qubeeraa quba xuxxan yookaan immoo remove jechuu barreeffatani. Sila isin barsiisan dabarfadhe waan kana. Kanaafuu suuraa ijoollee maan suuraa jarammaa akkasitti godha ijoollee amaaraatti fakkaatanii kolfaatuma. Egaa buhaaraa ta'e waa barachuunis bakka uploadii kanaan tuqa. Walumaan laala gaalaarii kiyya keessa sarara seenaatti waan ta'eef fattashaa barbaadan ilaala. Bakka gizeen akkanatti fee waan hin jirreef isii olii kana xuxxani. Amma cufa isaa yoonaa baasa. Beekaatani akka viidiyoo isinitti dheeratu beekaan. Akka isiniif galuufani malee. Kanaafuu isa kanarratti akkana cimsitanii gadi qabdanii select gootani. Amma deemeera baagiraawundiin jira kan maan jijjiirama jechuudha. Isiniif galee jijjiirama baagiraawundiin jira kana jijjiiramee jira amma. Daawuloodiin godhadha. Akkeessaan baha gaa amma. Eessan naqaara kaayina maastariin seena amma kottaa. Kaayina maastar keesseenna obboleewwan. Kaayina maastar seeneen jira. Taayyeeb. Yaa obbolaa koo ifa isinii ta'a miti. Mee cufeetan akka viidiyoon isin taayyeeb asuma irratti nuuf fidee jira jechuudha amma akka silaa cinqii isin barbaadu. Taayyeeb suuraan ijoollee kun dhufeera. Har'a suuraa akkaataa isin qana baabbarattan isin agarsiisa suuraadha jechuudha har'a. Taayyeeb bakka isii ima darajaa qabdu kana warri dubbisuu beektan leer jedha. Warri dubbisuu hin beekne immoo bakka darajaa qabdu kana darajaa qabdu kana isii an xiyya itti qabaaru kana xuxxan akkasitti. Gizee isin akka ol isin naannaate gaara gubbaa xuxxani. Kana keessaa waan hedduutu jira ganaan isin agarsiisa gaara gubbaa xuxxani akkas xuxxani. Mee amma suuraan amma ijoollee immoo bakka daawulood jedhu bakka duraan baagiraawundii buufanne gala innamma waan googilii kee ta'e bakka daawulood jedhu kanan tuqee fidee dhufa suuraa ijoollee achi keessaa waan isin dhoskutu jira. Egaa jarri keenya agartan ammaa dhufanii jiran kunoo dhufanii jiran jarri keenya ammaa. Sila jarri eessa dhaabatanii footoo ka'anii amma eessa jiran walumaan laallee jirra miti. Walumaan laallee jirra miti amma eessa jiran jarri kun. Taayyeeb. Nama biraa itti isinii dabalee isin agarsiisu dhaqee nama biraa fudhadhee dhufa taayyeeb ammoo. Isin tursiisu dhaqee fudhadhee dhufa. Meegaa fudheen dhufee bakka asuma seenaa ammoo kiroomii kee seenaa bakka gaaraa dhoofnaa irraa remove goona akka isinii galuufanii. Yoo moorii moof gochuuftan akkasuma gad hirkiftanii bakka uploadii yeroo fudhatani. Suuraa caaltuu natti dhufee caaltuu gaa yoo irra deddeebi'ee isin barsiise jaalalasi qabee irraa ittanii eetan dhiise. Yoo kana waa caaltuu wayii barsiisan ture. Kanaafuu har'a immoo maakii ormamaa jedhamtu intala shamarree tokko fideen dhufee intala caaluus fideen dhufee bareeddutti.
maakii oorisii maakii natti fakkaatti maqaan isii fideen dhufe isii kana fideen dhufe jechuudha. Yoo isii fideen dhufe daawunloodiin godhadha. Intala acee fideen sin agarsiisa. Akkasinii galuufan beekaa viidiyoo isinitti dheeressaa raan. Akkas godheetan intala acee akkanatti godhadheetan akkas godhadhaa. Tayyib intala acee ammas baagiraawundii isii bakka isinitti kaate argattanii hin jijjiiramne kun. Yoo intala acee jijjiiradheen jira. Tayyib kaayina maastarii keensee nagaamme. Hubadhaa gizee waa keessa sesseenu sababni ani cufee viidiyoo cufee isinii seenuu dhiisuu fi akka isinii galuu jedheetanii malee silaa cufee tan gaggabaabsee isinii godha viidiyoo. Obbolaa koo kanaafuu naa hubachuun keessanii dirqama jechuudha. Kanaafuu bakka leerii jedhu kan tuqa ammoo gaara hama carrashaan filadhaa. Suuraa jarammaan fidadha. Bakka daawulood jedhu dhaqa inni. Amma intala acees fideen jira. Intalattii si maakii mumaattan fideen jira. Tayyib amma intala acee kana amma maaliin godha? Akkanatti dhufee jira miti cufti isaayyuu. Eeyo akkaan tarreetti isinii nam'ee jira miti ilaalaa gara gadii jechuudha. Jara qofa ilaalina bakka adii kana ilaalaa. Amma intala acee footoo isirratti tuqadha. Asiin guddifadha xiqqoo intala acee kana akkanaan guddifadha. Isa dakaa qabdaniiti laa isa dakaa yoo feetan achi fageetan isa kana xiyya sii gadi qabdaniiti. Isa olii immoo yoo fakkeenyaaf intala acee akkanatti naannessuu barbaade akkanatti naannessa. Kanaafuu ani immoo sirrii siidaa dhaabattu waan fedheef akkanatti dhaaba jechuudha. Akkanatti sir godhee kan dhaabetan ofitti harkifadha isii. Tayyib maakii oorii kanas ofitti harkifadha. Akkuma ifa isiniif ta'a miti. Akkanatti ofitti harkifadha. Jaramma wajjin wal baatee jiru kanas ofitti harkifadha. Shamarran keenya gaa warra lama fuuchuun dirqama akkanatti kunoo bakka tokkotti lama fuudhee jira. Asumaan hubadhaa wantaatti kana lama fuuchuun dirqama gaa iyyitanullee. Tayyib akkanatti godhadheera miti. Ifa isiniif ta'e akkanatti godhadheera miti. Tayyib amma maaliin godhaa? Suuraa jaraa kana akkan harkifadha xiqqoo. Tayyib amma mee karuma gabaabduu isin agarsiisa. Suuraa isii kana fayyuma isii qabeetan akkan harkifadha. Eeshi. Isii kan mucaacee kanas kan intalatti kun haa taa'u kan mucaacee haa taa'u mee tayyib akkanatti naaf haa taa'u kan jara lamaanuu xiqqoo akkan harkifadha. Akkana harkifattan jarri isin cuftinuu jechuudha. Akkana harkifachuu isinii galaara miti irratti xuxxaniitiyye akkana harkifattan jechuudha. Tayyib. Amma akkanatti harkifattaniitu miti suuraa mucaacee irra tuqeetan ammaan gizee viidiyoon baname akka inni naasoo sossoo'u godha ammaan ila. Amma karaa hedduu wayii jira akka suuraa viidiyoo kiyyaa kan deddeemu yoo feetanis tayyib sana booda isa gararraa wal cinaa jiru kanatti jechuudha. Isa gararraa maqasii galjalee isa gararraa maqasii galjalee kana bakka xiyya isinii qabee akkan rukuttani. Ifa isinii ta'e sana booda isa lammaffaa kanatti rukuttanii inni kun wanti inni isin gargaaru gizee viidiyoon dhufe gamaa as dhufa. Akkuma argaa jirtan kana fakkeenyaaf mee dubbatti buteen isin agarsiisa suuraasi. Tayyib amma akkanatti kuni intalli kun akkanatti jirti miti maakiin kun akkanatti jirti miti mee qoyaa gaamma. Tayyib viidiyoo fideen dhufame amma dura bu'ee viidiyoo fideen dhufa qoyaa. Viidiyoo bareedduu ilaalladhe. Yeroo viidiyoo fidattan immoo akkana taa'uun qabu hundisaa gara dhumaa ta'uu qaba hundisaayyuu. Ifa isinii ta'e viidiyoon fidadhee dhufa ammaan. Yaa obbolaa koo viidiyoon dhabee kanuma intala tokkoon fidee dhufee intala kana viidiyoo isii kana maaliin godhaa isii kana amma kan viidiyootti dabarfataa hin jirru maaliif an sababni viidiyoo fideef sagalee barbaadeetani malee audiyoo fidachuu dandeessan isin amma viidiyoo intala kana akkasuma gad darbaan dhabamteet isin. Tayyib yoo audiyoo fidachuudha jettan immoo kunoo yoo sagalee irraa amma suuraa bareeffataniitu audiyoo fidachuu waa ta'e immoo bakka audiyoo kana jedhu xuxxan jechuudha. Bakkan xiyya itti qabe gara duubaa kana keessaa ganaa waa hunda sin agarsiisa. Ifa isinii ta'a. An akka ifa isinii ta'u wannan haasa'u kun hundi barbaadan. Bakka audiyoo kana rukuttaniitiyyee gizee akkan bakka audiyoo rukuttanii kunneen suuraa kan hin sagalee ajjalaa bufadha yeroo biraan isin agarsiisa kana waan isin amma meemoorii keessaa yookiin gaalaarii keessaa fidachuu barbaadan akka riikoordii dhiisaniitiyyee isin kana xuxxani. Amma isinii ifa ta'e isinii fida jechuudha. Inni an amma achii fidachuu waan barbaanneef achiin fidattanii sagalee hedduu jira irratti tuqee isin dhageessu. Kanaafuu amma fideen jira bakka amma viidiyoo kana taphachiisame. Taphachiisuudhaaf immoo amma kunoo bakka an xiyyeetti qabe kana bakka mallattoo sagalee kana hin beektan bakka viidiyoo kana jechuudha. Isin kana isin akka tuttani. Wallaggaabuna qallamii man gara jootee marganuuska halkaniin gandara loote. Ishi. Viidiyoo kana taphachiiseen jira. Suuraan kun immoo calluma jedhee taa'aara miti. Ifa isinii ta'e suuraa mucaa acee kana niyyi amma suuraa mucaa acee kana yoo inni akkanatti tuqeetan isii kana akkasiin achi affiddu godha. Irra afdalli mee isa kana isin hin barsiisu dura
irraa afdalli maal gootanii suuraa mucaacee kana xuxxanii. Gizee suuraa mucaacee kana xuxxanii bakka qulfii gamaa xuxxanii. Maaliif inni sadan kun waan hedduu qabaa isa isiin agarsiisa. Mee kan suuraa immoo mee kana keessa suuraan jechuun dandeessanii haala ajaa'ibaatiin mee amma immoo gabaabinumaan bakka qulfii an xiyyatti isinii qabe bakka dileetii gararree haa xuxxanii gama harka bitaa jechuudha. Tayyib gizee akkanii xuxxanii kaatanii yaa obbolaa koo hubadhaa gizee akkanii xuxxanii kaatanii viidiyoochuma akkana harkiftan fayyaasa akkasuma harkiftan fakkeenyaaf gizee akkanatti harkiftanii kaatanii asuma irratti dhaabdan bakkuma tokkotti dhaabdan jechuudha. Amma asuma irratti dhaabdaniitii mallattoo eda'uu kana argaattan miti sila qulfii xuxxaniittu diimaati irra jira wantatti suuraa mucaacee baagiraawundii kanarra diimaa jira. Ifa sinii ta'e obbolaa koo amma kun amma fakkeenyaaf baagiraawund mucaacee kanarratti mucaacee kana argaattanii miti isiirra tuqeetuman waggaa tokko harkaan kan tuqee bakka qulfii gara reedileetiin akkaan tuqa. San booda mucaacee kana suuraasii wannuma hunda akkaan harkisa wannuma hunda akkaan harkisa suuraan mucaacee diimaan isaa dhufeetti dhaabbate sida dheereffanneerra. Kana booda bakka an xiyya itti qabe eda'uu gamaa jirtu argaattanii gama harka mirgaati alanammoo sila harka bitaati miti amma gama harka mirgaati. Gama harka mirgaa kana waggaa tokkoof asirratti hubadha wanni kun jabaadha. Gama harka mirgaa eda'uudhuma kana gara rukuttani. Hir'isuu sii gadi itti dhufeera miti obbolaa koo dhufeera miti suuraan mucaacee kun sararritti naanna'ee jira miti suuraan mucaacee kana suutumaan dalga deemsiftanii amma na ilaalaa qubaan suutumaan naaf adeemtuun barbaada amma suutumaan ilaa suuraa mucaaceeti lamman deemaara la booda waan ta'u isin agarsiisaan akkanatti godheera miti suuraa mucaacee dhufeera miti akkasin deebisame sardame viidiyoon xiqqoo dheeraa ta'e akkasin deebisame haa ta'u xayyib dhufeera miti raayitu magaalaan tuqa raayitii an bakka xiyya itti qabe gummaaman tuqa xayyib irraan deebi'ame nan taphachiisa suuraa mucaacee dhiifama mee wanna hundaa wal qixxeeffadha kan adii hin taane suuraa mucaacee duddubbatti deebisa xiqqooti kan adii akkasitti ta'u jechuudha. Xayyib amma gaamee cufa isaan taphachiise isin agarsiisa mee amma taphachiise isin agarsiisa obboleewwan bakka taphachiisuudha. Argaatanii suuraan mucaacee deemaara maakii kanan deemsisa amma mucaaceetii wajjin maakii kanan deemsisa amma karaa gabaabduu isin agarsiisaadha danuu jira ganaadha viidiyoo bifa biraatiin danuudha amma kana hojjetachanu xayyib maakii kana akkasiin butadhee teessu sana booda maakii kanarratti gadhooftanii akkasitti maakii kanarratti mucaa kanarratti gadhooftaniiti suuraan mucaa amma fakkeenyaaf kunooti miti gama jalqabaa irratti jechuudha mee viidiyoon dheeratee natti fakkaata deeqaa 22 ga'e gama jalqabaa irratti suuruma siirra kan rukuttanii bakka dileetii gararree kana gama harka bitaa bakka xiyyatti isinii qabee akka rukuttanii gizee rukuttanii akkasuma harkiftanii isin gama dhumaa dhufeera miti mallattoo eda'uu kana rukuttanii eda'uu kana akkas rukuttanii sana booda gizee rukuttanii kaata waa biraan gootan amma mucaacee biraan addeebisa isin immoo jarri wal jalaa akka deeman godha isin akka deebisa amma suutumaan asitti dhaabeera miti raayitii gaaraan tuqa xayyib mee taphachiisee ilaala gaama. Tayyib akkanatti godheera miti jara silaa dabaluudhaaf immoo meera jarri eessa kutani amma walumaan laallamee tayyib jarri dhufani miti irruma gaxxuxxanii jabsitanii jechuun viidiyoo keessa silaa akkana darbe akka deeffattanii amma gara jalqabaatti deebisame isinii ifa ta'e amma tayyib jara kanarratti gaxxuqa amma jara kanatti cimsitanii gaxxuxxanii viidiyoo yoo dheerate daawwadhaa. Akkasitti jarri kun dhufanii jiranii obbolaa koo tayyib jara irratti akkas gaxxuqa amma tuqqeetan jara dheereffannaa isinii galeera miti waggana kanatti dheereffadhee amma fuuldurumatti hin deebi'a jara irratti akkas gaxxuqa ammoo sana booda bakka qulfii gama harka bitaan tuqa sana booda akkasin harkifadha jara fayyuma rakkoon qabu akkanatti harkifadheera miti bakka eda'uu gaara amma bakka xiyyatti qabeen tuqa ifa isinii ta'a jedhee yaada amma jara olii gadi deemsisa amma agartanii miti jara olii gadi deemsisa amma dhaabeera amma jara
raayitii gaaraan tuqa mee taphachiisee laalaga. Wallaggaabuna kallamii mandara jootee naargaan nuufta halkanii. Dhiifama kan jaraa sissi'achuu dhabe miti nan sissi'eessa amma dhiifama. Amma fudhadheen dhufee jararrattiin akka sagat tuqaa wagga takkaaf dhiifama. Jararrattiin akka sagat tuqaa bakka qulfiin tuqaa sana booda akkas xiqqoo harkisee yoo hin haadhu bakka qulfii tuqeera miti akkasin harkisa gama dhumaatti viidiyoo jira. Dhufitee miti bakka eda'uu kanan dha. Sana booda viidiyoo jira akkan harkisa akkan sissi'atu. Eeyyo ni sissi'ata amma viidiyoon jira kun. Eeyyo. Fasinii taayaa bulaa kiyya harkaan jechuudha kun raayitiin godha mee taphachiisee laala gaadhaqee. Wallaggaabuna kallamii mandara jootee naargaan nuufta halkanii gandara lootee sumaafan joora bareedduu dumbuluttuu koosiif nammaraaru. Kanaafuu suuraa edit gochuun akkuma kanaan dheereffattanii yoo kana fakkeenyaaf mucaa acee kana caalaan itti dabalee godhamuun barbaade akkaan dheereffadha mucaa acee maakii oor jedhamti miti natti fakkaata mucaan kunillee akkasin dheereffadha jarammaa uma saanuu kanallee akkasin dheereffadha akkasumattiin godhadha ifasinii ta'a jedhee yaada obbolaa koo. Wallaggaabuna kallamii mandara jootee naargaan nuufta halkanii gandara. Amma sissi'eesseen jira viidiyoo jira hundaa yoo ilaala. Wallaggaabuna kallamii mandara jootee naargaan nuufta. Tayyib giseen akkanatti ta'ee ka'ee kunoo bakka as dhuftaniitiyyuu bakka inni wal qixxaatee irraa muruu feetan akkana gaxxuxxanii sana booda adii kana fakkeenyaaf viidiyoo intalaa kana akkas irra gaxxuqeetan bakka itti muruu fedha jechuudha. Bakka maqasii tuqee isa gama adii kana qofa gama harka mirgaa yoo muruu fedhe isa adii kanan dha. Sana booda ammas isa gadi irratti dha wal qixxaatu achumatti ammas isa gama gadiin dha isa dalgaa isa walakkaa keessaan dha jechuudha. Gama bitaadha gama mirgaa cufa ammanni. Garri duwwaa jiru kun bakka muramu akkaan isiniif gala miti ammas intalaa ceekoo irratti dhaha akkasin dhaha irraa citaa ammas intalaa irratti dhaha akkasin dhaha gama sana garri adiin jiru sarraa citu ganaa jechuudha gammi adiin jiru isa adii kana irratti dhaha baagiraawundii keenya irratti. Eeyoo isas immoo gama adii irraa dhee citee jira amma. Eeyoo argitan miti. Wallaggaabuna kallamii mandara jootee naargaan nuufta. Ni bareeda miti. Kanaafuu gisee akkana hojjetattanii kaatan bakka gaara an xiyya itti qabe bakka macarrashaa gaara xiyya ol kaate sana akkas rukuttani. Yoo inni isinii didee akkas wagga tokko yoo inni isinii buu didee akkas wagga tokko duubatti deebitani keessuma kaayini maastar keessaa deebitani. Fakkeenyaaf xiyya isii kana rukuttanii jechuudha xiyya jawaala keessaa rukuttanii kan duubatti deebitanii obbolaa koo dhiifama seenan dhufee isin agarsiisame. Kaayini maastar umatti seentanii wanni kun isin rakkisuu har'a isin agarsiisuu kiyya naa wayyaa. Kaayina maastaritti wagga seentanii obboleewwan kaayina maastaritti wagga seentanii akkana irratti dhiifama. Sana booda bakka adii kana argattanii miti adii jalqabarra jiru xuxxani isa jalqabarra jiru jechuudha. Adii jalqabarra jiru akkas xuxxani kunoo. Amma deebi'eera miti mee amma immoo xiyya sigaaraa tuqee laalagaa. Meesii kan tuqee laala naa fidamuun fidu. Kaalas kana booda buufachuu qofa. Keessan akkanatti isinii fida bakki xiyya intanaan kun akkanatti isinii fida. Isii kana dhumarra kaa'adhaa. Dhuma isinii wayi. Isa kana dhumarra kaa'adhaa ol harkisaati. Akkanatti isiniif buusufan takkatu. Bakka an xiyyatti qabe sararri keessa jirtu kana bakka seef godhattu kana seefii kana rukuttani bakka seef isiniif hawwatu. Seefii beektu miti. Eeyoo viidiyoon dheeraan akkana sardamu garuu xiqqoo buusa. Tayyib. Salaamu alaikum bu'ee jira jechuudha. Obbolaa koo mee gaala harkee seeneen isin agarsiisa. Editingiin viidiyoo keenya har'aa guyyaa har'aa ajaa'ibaan xumuramee jira. Gaala harkee akka ni bareedu agartanii gaala harkee ilaala. Gaala harkee gisee akka tuttan mee bakka viidiyoon kan tuqe ilaala. Dasseedha gaala harkee. Wallaggaabuna kallamii mandara jootee naargaan nuufta halkanii gandara lootee. Mee waastaappii aan nama kanaaf ergaa eeggadha. Waastaappiidhaan ergeefiin jira. Agartanii akka inni bareedu geengoon isaa jechuudha. Mee gadiitti tuqame. Wallaggaabuna kallamii mandara jootee naargaan nuufta halkanii gandara lootee. Kabajamtoota obboleewwan kiyya viidiyoon keenya dheerateera barumsi keenya har'aa kana fakkaata kutaa ittaanutti nu eeggadha nagaan nu tura.